Ashamaa daawwattoota fi dhaggeeffattoota WTV kiyyaa hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo bakkuma jirtan irratti isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Jirtu jecha arras viidiyoon biraa qabadhee dhufee jira. Maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu waan ajaa'ibaa qabadhee dhufee waan barumsa irraa argattanii isa duratti garuu gara viidiyoo kiyyaatti odoon darbiin warri maatiin ta'an like, share, subscribe gochuudhaan maatiin haa warri maatiin ta'anis like, share naa godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Asumaan maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu viidiyoo ajaa'ibaan qabadhee dhufe viidiyoo bareeda viidiyoo barumsa irraa argachuu dandeessan jedhee abdiin qaba. Innis yaada obboleessa keenyaa tokkorra dhaabbadhee yaada tokko isinii qooduun barbaade. Anis maaliifi akkuma obboleessi keenya jedhee wantoota baay'eedha dhugaadha. Yaadni isaa sun baay'ee keessa kootti dhaga'ame jechuudha. Ijoolleen teenya anuma wajjinuu biyya harabaa keessa jirru yoo milkoofne yoo nuuf ta'a kana yoo goone kana nuu ta'a jennee baay'ee yaada keenya waan babal'isnuu fi wantoonni nuti goonu sun immoo biyya irratti nu guutuu danda'a jechuudha. Kanaaf mee kallattumaan yaada obboleessa keenyatti sin dabarseen deebinee irratti deebi'ee walitti yaada obboleessa kiyyaatti sin dabarsee irratti deebi'eetoo yaada san irratti yaadan qabu dubbachuu barbaada jechuudha. Aga yaada obboleessa keenyaa kana mee caqasa. Fayyadama wallahi lafa bitadhu mana illee ijaaratina yeroo takka yoo laalu mana ijaaratina yoo jedhe nama hiree namatti qabeta. Mana namni biyya waan ufi argarra mana namni biyya jiru birrii 500 geeffata. Namni biyya alaa jiru miliyoonaan geeffata. Dhageettanii miti? Caqasa isaanii dubbii kiyyaan. Namni waa ijaarteen beekta. Namni biyya jiru mana tokko yoo 500 geeffate, ati biyya alaa yoo jiraatte birrii miliyoonaan geeffata. Namni itti yaadee si ijaaru hin jiru. Wanni akkanaallee dhumate, kuni haganaan bitame, kuni akkana ta'e, kuni akkana ta'e, kuni akkana ta'e. Wanni takka lafa hin jiran. Baraan amma qabatama waan keessa ruubi isinii maara. Qabatama waan keessa ruubi isinii himaa jira. Maaliif keessa deemtee haate mana kana meeqaan geeffamee jettaan meeqa itti baate tan abbaa ijaan agartaa mitire birrii hagana baate 800 1700 siin jedha. As deebitee waan ofii keetii itti baafte yaadatta kaatama waan ofii mana keetitti wayita ala jirtu itti fixxe yoo walitti gammad waliin fuudhu bahaa fi dhiya. Manni ofii ka irra ijaarame kan namticha biyya jiruuti kee kasila ati mallaqa itti gadi naqee waa guutuu fixe jettu wanni takka lafa hin jiran. Isinii galaamiti hooma takkan agartu zeeroodha. Yoo rabbi si laafisee ofii keetii bira dhaabattee namni qaamaa qabu faatu ofii bira dhaabatee akkasitti dalagate maashaallah. Ka garuu ala taa'anii achi mana ijaarsisa achi maali jedhan kun ima xuruurta ati waggaa 10 yoo biyya alaa teetti waggaa 10 kana manuma ijaarta. Waggaa 10 mee namni akka gaafa biyya baate irraa haga yoonaa mana ijaartu hin jirtu haga har'aa makiinaa kan haganaan buuseedhaan dhagaa haganaan buuse asoon xareemoo maali jedhan takka haganaan buuse akkana godhe diikoora osomaa waan garagaraa sitti qabatan manni kee hin geeffamu. Manni hin geeffamne mana nama biyya alaa jiru. Egaa obboloota koo obboleessi keenya kun akkuma jedhee manni biyya keenyatti hoggaa ijoolleen biyya arabaa wayin ijoolleen iddoo adda addaa jiran ijaarratanii fi manni obbolee nuti warri biyya keessaa ijaaranii manni warri biyya keessa jiranii birrii miliyoona 40,000 80,000 fixanii ijoolleen biyya arabaa miliyoona 400,000 fixu. Dhugaa kun waanuma jirudha. Maaliif hojjettanii obboloota kun namni kamiyyuu akka waan ofiitti waan tokko namaaf ilaalu jechuudha. Maaliif nuti amma asii dadhabnee dafqa keenya lulaasnee irftii keenya dhabnee yeroo keenya haarsaa goonee riba dhabaa maal jecha dadhabaa hojjennee tokkizee kana godhaa mana akkanaa kana nu ijaaraa jenneetti ergine akkana waan akkanaati kana dabale kana cammare kana ta'e kana qannase jedhanii akka fedhan nuyi barbaanne sanitti nurraan xumuran jechuudha. Waan nuyi qarshii lafaa ammaarreef nutti fakkaata isaan achi akka garaa keenyatti wayin immoo akka waan ofii sanitti ilaalanii hin xumuranii jechuudha. Kuni maaliif hojjettanii dadhabbina maatii keenyas ta'uu danda'a. Nuti asii isaan abdannee gizee isaanitti erginu isaan immoo akka sannuun ta'an ani beeku dhugaa dubbachuu fi ani ofii kiyyarrattis namarrattis baay'ee barumsa akkanaan qaba jechuudha. Maaliif waanuma tokko bakka asraatan qabaniitoo sii godhanii galmaan namaaf ga'uu hin danda'an maatiin keenya jechuudha. Hin beeku hunda odoon taane parsantii 100 keessaa parsantiin 10 yoo dhuguma waanuma ijoollee isaanii asii jedhaniin waanuma isaan ajajatan hundi
guutaniif hin beeku garuu harkirra jiriin ijoolleen teenya gaafa asii galle habdii kan dhabnu gaafa asii galle kanaarru gaafa asii galle boqonnaa kan dhabnu balaa maatii keenyatti jechuudha maaliif maatii keenya nuyi kana godhaa inni gizee qarshiitti erginu maatiin keenya kuni cammaree kuni qannasee dhumeedhaan jammaranii achumatti dhiisu jechuudha gaafa asii galle nuti immoo abdii dhabna baqa oggaa kan hunda dadhabee baqa iddoon mana kanaas ga'u maaliif wannan hin jammare kun as ga'uu dide maamilkaa'uu dide jennee ofittaarra jechuudha. Kanaaf obboloota koo akkuma obboleessi keenya jedhee waan qabnu hojjetannee akkaawuntii dhuunfaa keenya irratti galfannee gaafa gallesan ofii keenya bira ejjennee mataa keenyan dhuunfaa keenyan ejjennee akka hojjetan sinne gorsuu barbaada. Akkuma obboleessi keenya jedhee barumsa guddaa irraa argattu abdiin qaba. Maaliif namoonni maatii dhuguma maatiidhuma akkasumatti waan hunda galmaasanii gahee hojjetu namoonni qabdani ergitanii ijaarsifachuu ergitanii hojjisiifachuu waan hojjetta san irratti hojjisiifachuu dandeessu. Garuu maatii tokko immoo irra jiriin birrii qisaasa'u irra jiriin birrii badu yoo ta'e obboloota kun dhugaa isiniin jedha buggaa meeqa dadhabnee buggaa meeqa uffisnee nuti biyya arabaa keessatti gallee boqonnaan dhabini. Kanaafuu qarshii keessan qabattanii galtanii mana keessanis ijaarrachuu hin dandeessu galtanii waan hojjettaniin hojjechuu hin dandeessu kanas isiniin jechuu barbaada dhaamsi koo har'aa dhaamsi kiyyaarraa si yoo isinitti tolee laayik sheer gochuudhaan na jajjabeessaa maatiin haa ta'aa warri maatiin haa ta'inni isiniin jedha bakkuma jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atuun jedha horaa bulaa.